garaabbaatti geessu daandiin qajeelee marcheessu Yesuus kan kee qofa kan garuu akkas miti miileruu galaana gubbaatti baatoo xiqqoo toofa karaan garaabbaatti geessu daandiin qajeelee marcheessu Yesuus kan kee qofa kan garuu akkas miti miileruu galaana gubbaatti baatoo xiqqoo toofa kana meeffadheen filannoo tolee galgalli koo ana shakkisiisu na mul'atee dhoksaan dhukkee suni ifa addunyaatti karaa agarsiisu. Biftuuni fashee dhoowwattu dacheenis walitti mammaramtu kuni noolun dhufa guyyaan borii sakkarraan ta'u hamaaf gaariit wal keessan ta'u addaan ba'u dhufa qajeelonni gaafas gonfoodhaalu saagaanii isaaf kan jiraatanii Gorfada dagai bichuko dite toko tachina demini Kajeelonni gaafas gonfoodhaalu sagalee isaaf kan jiraatanii Gorfada dagai bichuko dite toko tachina demini Kanin facaafatiin eenyu taammataa kun dharatare hojjetaan tokkos gooftaa lamaaf abbooma maaree isa tokko gaanii waaqayyoof yoon bullee galgala tolaaree kan ilaallatee karaa ni mallee inni eessaa ka'ee satti golaba aduulittee galmaan ijaaranii daafii kottuu ammarkaansi qaba karaan garaabbaatti geessu daandiin qajeelee marcheessu Yesuus kan kee qofa kan garuu akkas miti miileruu galaana gubbaatti baatoo xiqqoo toofa gana meeffadhee filannoo tolee galgalli koo ana shakkisiisu naaf mul'ateera dhoksaan dhukkee suni ifa addunyaatti karaa agarsiisu. Ogeessi dhagaa boocee halluurra keessa dibaa keessi falan argatu jabaarki kennu hundeessines utoof dooneetti eddatuusi innu muriin dheeratu
afaanii fafakkeessanii abbaa abbaasiin jechuuni tulluu harkaan eebuudha gaabaa galti adeemanii labsiinsitu kaase jechuun abjuudhaaf gowwoomsuudha. Ammatu yeroo hin jiru daafiitii deebi'i banaadha kaarrisaa diddee achaalacha beellama kaa'ini mil tokko siin gorsaa. Ammatu yeroo hin jiru daafiitii deebi'i banaadha kaarrisaa diddee achaalacha